Kaayyoon isaa caba barnoota keessa jiru jijjiiruu qulqullina barnootaa mirkaneessuudha. Haalli nyaataa kun baay'ee gaariidha jedha. Sa'aatiin barnootaa tokko soon qisaaseen jechaadha. Ganama yeroodhaan bahee dhufe asitti haala isaa wanta hundumaa qopheeffatee erga daa'imni kun nyaatee raawwataniiti xumura irratti qursii isaanii nyaatu. Lammaffaa irratti immoo isa booddee immoo dugda ijoolleen misaa isaanii nyaatanillee misaa isaaniillee nyaatu. Barsiisonni qulqullina barnootaa irratti baay'ee nyaanni kun baay'ee hojii guddaa hojjeteera jedhee yaadaan akka kootti jechuudha. Nyaati barataa fi barsiisaa haala kanaan dhiyaachuunsaa barsiisotas gammachiiseera. Barataanis illee miira gammachuutiin ta'anii barachuutti baay'ee itti boqotanii gammadanii jiru. Erga nyaanni kun qophaa'e yeroodhaan argamnee barnootas ta'e daa'immanis simannaattis yeroodhaan argamaa jira. Kanaaf iyyuu haalli nyaataa baay'ee gaariidha. Daa'imman kana dura yeroo jalqabaatii fi daabboo nyaatu ruuzii mafaa nyaatu. Amma garuu akkaataa mi'aa irratti ba'ee jirutti yoo har'a aannaniif daabboo ta'e aannaniif daabboo ba'anii nyaatu. Yeroo misaa isaaniitti yoo har'a inqulaaliif biddeen yookaas waxii shiroo ta'e ba'anii yeroo isaaniitti nyaatu. Kanaaf iyyuu daa'imman illee yeroo duraanii irratti baay'ee tasgabbaa'anii barnoota isaanii illee seeraan baratu. Nyaanni adeemsifamuu qabeeti adeemsa baruu barsiisuu baay'ee fooyya'ee jira. Barattoonni illee baay'eetti gammadanii maatiin barattootaa illee yaada garaagaraa dhiyeessuudhaan barsiisonni keenya baay'ee nutti tolaniiru jechuudhaan yaadota garaagaraa nu barreessuu waan jiranidha jechuudha. Kana keessatti barsiisonnii fi barattootaaf nyaanni bakka tokkotti qophaa'uunsaa walitti dhufeenya hawaasummaallee cimsaa miira daa'immanillee kakaasa. Daa'imman wajjin taa'anii nyaatanii waan isaan nyaatanii daa'imni yoo teesse wajjin taa'anii yoo isheen dhaabbatte wajjin dhaabbatanii wajjin taphachuu maal jechuun miira daa'imman dandeettii daa'immanii currisi daa'immanii gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Sana keessaan immoo mana barumsaarra harcaatiin hin dhibama. Daa'imni amma guyyaan barumsaa ga'utti illee fedhii horatti. Sagantaan qulqullina barnootaa mirkaneessuuf sagantaalee adda addaatu manneen barnootaa keessatti hojiirra oolaa jira. Sagantaa san keessaa tokko sagantaa nyaata barattootaati. Sagantaa nyaata barattootaa faayidaan inni qabu guddaadha. Barattoonni manneen barnootaa keessattuu manneen barnoota mootummaa keessatti kan baratan barattoonni baay'een maatiin isaanii harka qalleeyyiidha. Dhiyeessii adda addaatu manneen barnootaa keessatti barattoota kanaaf dhiyaata. Dhiyeessii san keessaa nyaanni isa tokko jechuudha. Nyaanni kun barattoonni manneen barnootaa akka mana barumsaa irraa akkanaaf mana barumsa isaanii jaalatanii yeroodhaan dhufanii hojii baruuf barsiisuu achitti kennamu san akka fudhatan sammuun isaanii immoo nyaata argatan wanta baratan san akka fudhatan kan isaan qopheessu waan ta'eef faayidaa guddaa qaba. Isa kana immoo karaa guutuun hojiirra oolchaa jirra jechuudha. Akka kutaa magaalaa keenyatti meenuudhaan nyaatu. Barattoonni kutaa magaalaa keenya meenuudhaan nyaatu. Meenuun cireen hin jira, laaqanni hin jira, haraga qiqqaffannaa hin jira jechuudha. Yeroo sadii nyaatu. So kanaaf karaa guutuu ta'een nyaata kana kennaa jirru. Duubdeebiin immoo barattoota keenya irraa argataa jirrus gaariidha jechuudha. Qabxiin barattoota keenyaa baraa baratti fooyya'aa dhufeera. Baruma darbe kana yoo laalle parsantii kutaa 6 fi kutaa 8 parsantii 94 fi 95 dabarsu. Duraan parsantii 50 wayida kan dabarsaa ture. Harcaatiin barattootaas immoo gadi bu'ee jira. Barattoonni drop outiin xiqqaadha amma xiqqaataa dhufee jira. So dhiyeessiin adda addaa mana barumsaa keessatti dhiyeessinu kun nyaata qofaa miti baay'ee kan dhiyaataa jiru. Akka shaggaritti nyaanni barattoota hundaaf karaa paakeejii ta'een kutaa bu'uura boruurra barattoota bu'uura boruurra amma kutaa 8tti dhiyeessaarra barsiistota immoo guutuu sagantaa nyaataa kana dhiyeessaa jirra. Kana cinaatti yuunifoormiin guutuutu dhiyaata barattoota paakeejii karaa ta'e. Meeshaaleen barnootaa dabtarri qubeessaa wantoonni akkasii kun barattootaaf dhiyeessaa jiru. Mootummaan deeggarsa guddaa barattootaaf taasisaa jira. Kun immoo qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti waa'ee sanii yaaddaan ijoolleen jechuudha. Maatiinis waa'ee isaa yaadda'u barumsa irraa isa addan kutu. Kun immoo qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti qabxii barataa fooyyessuu keessatti jijjiiramoonni dhufaa jira. Kanarraa bu'aa argannee jirra kan jedhu sanii kaasuu fi
Barsiisota biratti yoo dhufnu ammatti kan jalqabne barsiisota biratti sagantaa nyaataa jalqabneerra. Sagantaa nyaataa kana karaa fooyyee ta'een barsiisota keenya dhiyeessuuf yaalii gochaa turre dhiyeessas jirra jechuudha. Kanarraa immoo barsiiftonni keenya waan biraa haa argataniif miti. Turtii mana barumsaa keessatti akka turan sa'aatii baruuf barsiisuu kennamu san alabaanii akka nu jalaan qisaasan achi keessatti tajaajila argachuu qaban argatanii deebi'anii akka barsiisaniif malee deeggarsa ekonoomikaalii maal isa qaawwa san cufuuf miti. Sa'aatii yeroo barnootaa keenya san akka nu jalaan qisaasan saraa guutuu ta'een ijoollee deeggaruu akka danda'an mana barumsaa keessa akka turan mana barumsaa keessa tursiisuu irratti nuuf gahee guddaa qaba. Ibi meekaappii tiitoriyaalii maal mana barumsatti kennanii laaqana nyaanedhanii iddoo fagoon deeman mana galuuf hin deeman achuma tursiisuuf baay'ee nu fayyadee jira. Sagantaan kun eebbifamaadha jechuudha. Barataa fi barsiisas walitti fidee qabxiin barataas akka fooyya'u nu gargaaraa jira waan ta'eef kanarraa bu'aa guddaa argannee jirra. Dhaloota dorgomaa ta'e qopheessuun barbaachisaa ta'a. Keessattuu lammii naamusa qabu, lammii dandeettii qabu, lammii gahumsa qabu, lammii beekumsaa fi teekinooloojiidhaan badhaadhe qabaachuun ijaarsa magaalaa sana keessattis gahee guddaa qaba. Kanaaf akka seektara barnootaatti ergamni nuuni qabannee hojjechaa jirru dhaloota dorgomaa ta'e horachuudha jechuudha. Dhaloota dorgomaa ta'e horachuudhaaf hundeeffama Shaggar irraa kaasnee jijjiiramoota waan barnoota keenya qulqullina barnootaa keenya fooyyessuu danda'u irratti xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan hojjechaa turreerra. Bara kanas karoora tarsimaa keenya sanarraa karoora waggaa tokko caccabee qophaa'ee bu'uura godhachuudhaan inisheetiivoota mootummaan naannoo Oromiyaas qabate kan keenyas itti daballee qabannee hojjechaatti jirra. Sagantaa nyaata barattootaa irratti bifa addaatiin hojjechaa jirra. Sagantaa nyaata barattootaa kana manneen barnootaa 268 keessatti barataa 151 fi 900 ol ta'u carraa kanarraa akka argatu taasisnee jirra. Manneen barnootaa kana keessatti meenuudhaan nyaatu barattoonni keenya jechuudha. Ciree maal akka nyaatan, laaqana maal akka nyaatan, meenuun qophaa'ee meenuu sanaan akka nyaatan taasifamaati jira. Dabalataan inisheetiiviin addatti bocnee hojjechaa jirru. Nyaanni nyaachisnu kuni kan sirna nyaataa fooyyessu qofatu hin ta'in nyaata madaalawaa ta'uutu irra jiraataa kan jedhu qabannee daa'imman sadarkaa tokkoffaan duraatiif yookaan bu'uura boruutiif hanqaaquunii fi aanan akka dhiyaachuu danda'u isinis daawwannaa keessaniin argattaniirtu jedhee yaada. Sadarkaa mana barumsaatti manneen barnoota bu'uura boruu keessatti daa'imman hanqaaquu akka argatan aanan akka argachuu danda'an meenuu qopheessinee achi keessatti hojii sosochii uumneen daa'imman kanarratti jijjiirama karaa fiduu danda'uun hojjetamaati jira kan jedhu kaasuu barbaada. Sagantaa nyaata barsiisota gara barsiisaa 5,287 ta'u manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa keessaa sagantaa kanarraa fayyadamuu jalqabeera. Barsiisaa 5,287 sagantaa kanarraa fayyadamaa kan jiru. Sagantaa nyaata barsiisotaa kun karaa qulqullina qabuun mana barumsaa keessatti karaa itti fufiinsa qabuun fi qulqullina qabuun akka raawwatamuu danda'u Shaggar irratti taasifneerra. Kaayyoon sagantaa nyaata barsiisotaa yookaan manneen barnootaa keessatti barsiisaan akka fayyadamu gochuu meenuu of danda'e qaba. Meenuu sanaan dhiyaata. Qulqullina isaa fooyyessuuf jechuudha. Qulqullina barnootaa mirkaneessuudha yoo jennu maal jechuudha? Barsiisaan keenya mana barumsaa keessa turee gaaffilee shaakalaa akka qopheessu, dagaagina ogummaa walitti fufaa yookaan continuous professional development irratti leenjii akka walii kennu, muuxannoo akka wal jijjiiru gochuu, tiitoriyaalii akka kennuu danda'u gochuu, mana dubbisa kitaabaa keessa taa'ee tasgabbaa'ee dubbisee barattoota akka deeggaruu danda'u gochuu. Kaayyoon isaa qulqullina barnootaa mirkaneessuudha. Kana bu'uura godhannee yeroo sanatti waan tokko ka'ee waan tureef sagantaa kanarratti komiiwwan ka'an bu'uura godhannee sarvee wayii geggeessuuf yaallee turre jechuudha. Qorannoo geggeessineen
barsiisonni mana barumsaa keessa jiran hundi isaanii sagantaan kun sagantaa eebbifamaa ta'uu, sagantaan kun itti fufiinsa qabaachuu akka qabu, qulqullinni isaa akka fooyya'uu fi hojiirra oolmaa isaa akka nu hordofamu kan jedhu dhiyeessan malee barsiisaan sagantaa kana falme hin jiru jechuudha mana barumsaa keessatti.